egaa dafee mana yaalaa dhabe maatisaa maaltu saafalaa. Akka mooltan mee har'a dhugaa ulfaataa yeroo hundaa na sodaachisu tokkoon isin yaadachiisuu fedhe. Waa'ee kanaa garuu namni hunduu beekuu fi yaadachuun dirqama. Namni kun hin ilaallanne jira jedhee hin yaadu waan ta'eef. Waa'ee dhala ishee deessee deessuun haa dubbattu. Dhukkubbii dhalaan isinitti hin dhufin ulfaataadha. Mee madaa deessuu dhala ishee da'umsa irratti dhabdee akkamiin ibsitu? Garaatti baattee harkatti baachuu ishee dadhabdee maal jettanii jajjabeessitu? Jabaadhu harki Rabbii bal'aadha. Si'achi waggaa tokko ulfooftee deessaa jajjabaadhu ittiin jettu ta'a. Sababii himtanii amansiisuun ulfaataadha. Yoo himtanis sababa akkamiitu ishee jajjabeessa laata? Jechi kamiyyuu isheen jajjabeessu. Isiniif mucaan garaa ishee keessaa keessummaa ta'uu mala. Ishee waliin garuu baatii 9 guutuu jiraatee beelaaf dheebuusaa haadha isaatti mataa ture. Garaa ishee keessa burraaqee taphataa ture. Gaddaaf gammachuu waliin beeku. Gadameessa ishee keessatti callisa isaan beela isaaf gadda isaa ibsata. Gammadee burraaqee miilla isaan ishee dhiitee hamma isheen harka isheen qaqqabdee isa raffistutti taphataa ture. Deessuun kun daa'ima ishee hin argineen se'inaa argitee jaallattee waliin taphataa turte. Isheen sombataatee qilleensa kennitee fi soora ishee qooddee fi gadameessa ishee boraafatee baatii 9 guutuu wal beeku maadhaaf ilmoon kun. Qananii turee guyyaan kan sadoo kan badhaadhinaa dafiin geessinee gaddisa dursee maaltu saafalaa. Lakki deessuun kun daa'ima ishee kana erga dhabdee jajjabeeffamuu hin qabdu. Du'a ishee fi du'a daa'ima isheetii hambisuu qabna jechuuf jedheen malee. Deessuun ililleedhaan daa'ima ishee simachuuf ciniinsifattu kun ciniinsuu ishee obbaafattee yeroo isheenii kennaa mucaa koo isiniin jettu obsi Rabbi arjaadha carraa biraa yaaltee deessaa yeroo ittiin jettan kana waan akka salphaatti gadda ishee dandamattu isinitti fakkaata. Anaa gubu deessuu koo. Ishee sababa yaala fayyaa dhiheenyatti dhabuun daa'ima kee dhabdee anaa gubu harmee koo anaan deessuu koo harmee lubbuu lamaa harmee du'atti dhiyoo harmee lubbuu ishee dabarsitee addunyaa du'aa dhaqanii galuun dirqama uumaa itti ta'e kanaaf garaan koroora'e. Yaa abbaa warraa yaa ogeessota fayyaa yaa maatii deessuu hunduma keessan mee waa gaafadhu. Mee harmee kanaa haa yaadannu dhukkubbii ishee kanaa dhugumatti haa dhukkubsannu. Erga rakkoon mudatee Rabbi arjaan gadameessa ishee eebbisee dhala isheef kenne kanatti qabachuurraa of haa ilaallu jedheen malee inni dhala kenneef uumaan ishee muddama ciniinsuu ishee keessatti akka humna ta'uuf anis inuma nu badda. Garuu dogongorri keenya daa'ima ishee akka deessuun dhabdu wantoota sababa ta'an akka jiran isinis beektuu jedheen. Abbaa warraa adaraa kee haadha mucaa keetii eegi du'a ulfadhu. Haati warraa kee mucaa kee maqaa keetiin waamamtu si badhaasuuf lubbuu isheetti akka murteessite yoomuu hin dagatin. Guyyaa gaafa ishee garaatti hafuu hubattee jalqabi waan ishee nyaattuuf dhugdu irraa eegalii hordofadhu. Haadha mucaa keetii mana yaalaatti ishee waliin deddeebi'uu tasumaan nuffin dhukkubbii ishee dhukkubsadhu kunuunsi. Yooma isheen dadhabduu taatee sidhamaaftillee hin komatin. Keessumaa tibba ciniinsuun ishee jala ga'u hadaraa mana yaalaarraan fagaatin. Baadiyyaa fagoo jirta taanaan keellaa fayyaa buufata fayyaa hospitaalli bakka jirutti dhiyaadhu. Daandii dheeraa manarraa fagoo deemuuf hin karoorfatin. Halkan ka'ee ilaali dhibbuu ishee hirmaadhu. Ciniinsuun ishee eegallaan ogeessa fayyaa yoo ta'e irraa kan hafe eenyuttu daa'ima kee hin amanin. Barri manatti da'an dura fi ilma koo dafii ogeessaan qaqqabsiisi. Yaa shufeeraa fi ogeessota ambulaansii isinii fi yoomuu kabaja haadholiin qabnu adda akka ta'e beekaa. Halkan irraba keessan irraa guyyaa nyaata keessan dhiiftaniillee kuttanii kaatanii deessuu lubbuun baraaruuf akkasin fiigdan ilma namaa ta'ee kan kana dagatu hin jiru. Uumaan gatii keessan guddaa haa godhu. Ogeessonni fayyaa deessuu baraaruuf hojjettan marti gatiin keessan nama biratti xiqqoo akka ta'e beekamaadha. Garuu isin kennaa uumaan bakka isaa buusee namootaaf kennedha. Misiraachuu isin dhiphina sana booda namatti himtan faarri tolaan isin maatii deessuuf fiddanii kutaa da'umsaatii baatan sun bara baraan onnee namootaa keessa jiraata. Garuu misiraachuun himamuu yoo dhibame hunduma dura laphiin keessan akka cabuu hinuma nu badda. Dogoggora ogummaa hirrina meeshaalee fi sababoota birootiin danqamtanii deessuu baraaruuf yoo hanqattan jechittiin jajjabeessitan madaa bara baraa kana
kan qorsu hin jiraatu. Rabbi hirruu sababa hiyyummaan nu mudatu maraa nuuf haa guutu. Kana caalaa maalan jedha deessuu koo Waaqayyo gadda kee baran jirutti nan nageessisin. Ittuma hayaan nu jedheetan hammuma naaf ibsamtee dubbachuuf malee dhukkubbiin deessuu fi dhalashee da'umsa irratti mudatu eenyu jalaayyuu dhokataa miti. Miira ulfaataan isinitti akka dhaga'amu yoon isin taasisin of galcha. Waa'ee haadhaa natti ta'eeti haadha maatii biliseera naarra.